Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo bilbila keessan irratti namni yoo isiniif bilbila san harka keessaniin kaasuun isinin barbaachisu. Akkuma asirratti argattan bilbila kana irratti naaf bilbilamee jira. So mallattoo magariisa yookaan kan mallattoo bilbila ofirraa qabdu kana tuquudhaan kaasaa turtan kanaan dura jechuudha. Har'a immoo harka keessaniin bilbila keessan tuquun hin gaafatu kan isinitti agarsiisu. Akkamitti kan kaaftan jechuudha dhaggeeffattoota koo bilbila keessan gara gurra keessanii qofa qabachuudhaan kaasuu ni dandeessan. Yeroo hojii adda addaa hojjettan yeroo wanta biizii ta'e harka keessanirraa qabdan bilbila keessan gara gurra keessaniitti siqsuudhaan bilbila san nama sanii kaaftanii wajjin haasa'uu ni dandeessanii jechuudha. Ammaan booda bilbila mallattoo magariisa tuquudhaan harka keessaniin tuquudhaan kaasuun hafee jira. So haala ittiin wanta kana sirreeffattanii bilbila keessan qofa ol fuudhaadhaan gara gurra keessaniitti qabattanii ergasii immoo bilbila keessan isiniif kaasaa ergasii immoo nama san wajjin haasa'uu ni dandeessan. Steppiidhaan wanta kana akkaataa ittiin fayyadamtan isinitti agarsiisa. Ani immoo chaanaala kan Koosoof Umar Abdirraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification order godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatina. Amma gara barnootichaatti. Egaa kanaafis aappii tokko isin gaafata. Aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Aappii kanatti fayyadamtanii bilbila keessan harkaan osoo hin tuqin bilbilli keessan ofii isaatii namni yoo isiniif bilbile ofii isaatii isiniif kaasa jechuudha. Gara bilbila keessan gara gurra keessanitti qofa qabattu bilbila keessan ittiin haasa'uudhaaf jechuudha. So wanta biraa tokko isin barbaachisu bilbiluma keessan gara gurra keessanitti qabattan. Kanaafis aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kana Google Chrome irra seenuudhaan ni buufattu. Google Chrome irra ni seentu. Google Chrome keessa erga seentanii booda bakka search bar kanarratti kilik gochuudhaan akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kanatti barreessitanii jechuudha findjob25.com jedhaatii barreessaa. Ergasii immoo findjob25.com kan jedhu kanarratti kilik godhaa. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo wantoota isinii dhufan kana keessaa findjob25.com kan jedhu jala hacee job kan jedhu jira isarratti kilik godhaa. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata bakka search bar kanarratti kilik gochuudhaan akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kanatti barreessitan Nafaataa jedhaatii barreessaa. Nafaataa jedhaatii barreessaa. Ergasii immoo search kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan search godhaa. Ergasii ammas gara fuula kanaatti isin fudhata haala kanaan keessa gad dhufuudhaan NFT kan jettu isiniif dhufti jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan gara dhumaarratti read more kan jettu jirti. Read more kan jettu kanarratti kilik godhaa. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata thumbnail isaa laalaadha. Inni faatii turratti argama. Thumbnail kana suuraa kana ilaalaadha. Suuraa kana erga ilaaltanii booda barreeffama kana keessatti gad dhufuudhaan gara dhumaarra nu dhuftanii dhumarratti immoo InStyle kan jettu ni jirti. InStyle kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan aappii kana gara bilbila keessanitti InStyle godhatanii aappichi isa kanaadha baay'ee xiqqoodha. InStyle gootan gara bilbila keessanitti. So InStyle godhee hanga geessutti ni eegna. Ergasii immoo akkaataa ittiin fayyadamtan isinitti agarsiisa. Aappicha gara bilbila keessanitti erga buufattanii booda open gochuudhaan keessa seentanii aappichi kana fakkaata jechuudha. Ergasii immoo permission kennitanii fi allow jettan. Ergasii aappichi isa kana fakkaata dhaggeeffattoota koo jalqaba irratti answer by holding kan jedhu kan jalqabaa kana on godhatanii by default on ta'ee dhufa on godhatan jechuudha. Ammas dhaggeeffattoota koo decline by putting kan jedhu kanallee isa sadaffaa irratti argamu on godhatanii jechuudha. Wantoota kanneen lamaan kanaa fi isa jalqaba irratti argamu kanneen on godhachuudhaan ammaan booda dhaggeeffattoota koo bilbila keessan irratti namni tokko yoo isiniif bilbila keessan gara gurraa qofatti godhattan. Ergasii immoo bilbilli keessaniyyuu mataan isaa ofii isaatti of kaasaa jechuudha. Ergasii immoo nama san wajjin haasa'uu ni dandeessanii waan tokko osoo isin gaafatin osoo bilbila keessan harkaan hin tuqin haala kanaan nama wajjin haasa'uu nama isiniif bilbile wajjin haasa'uu ni dandeessu. Egaa wanti kun yeroo wantoota adda addaa hojjettan wantoota biizii taatanitti haala gaariidhaan bilbila keessan qofa gara gurra keessanitti qabachuudhaan kaasuudhaaf isin tajaajila itti fayyadamaadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa hojjetan immoo subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadhaaf viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqaba. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina horaa bulaa.